adeemsa baruuf barsiisuu barnoota naannoo keenyaa bu'uurarraa jijjiirama akka fiduuf inisheetiiviiwwan garagaraa hojiirra turanii fi haaraa hojiirra oolchuun cabiinsa sirna barnootaa keenya jijjiiruuf xiyyeeffannoo olaanaan kan hojjetamu yommuu ta'u, bu'uuruma kanaan bara 2018 dhaabbilee barnoota mana barumsaa bu'uura boruu 2853 ijaaruun 20,268 guddisuu, manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa 170 ijaaruun 16,109 akkasumas manneen barnoota sadarkaa lammaffaa 22 ijaaruun 1,412 guddisuuf xiyyeeffannoon kennamee kan hojjetamu ta'a. Carraa barnootaa bal'isuun walqabatee hirmaannaa barattootaa bu'uura boruu miiliyoona 2.6tti irraan ga'uuf, barattoota sadarkaa tokkoffaa miiliyoona 9.28 ga'uuf, akkasumas barattoota sadarkaa lammaffaa miiliyoona 1.15 ol guddisuun waliin galaan hirmaannaan barattoota bu'uura boruu irraa hanga kutaa 12ffaatti jiran miiliyoona 13.5 ol guddisuuf baruuf barsiisuun kan gaggeeffamu ta'a. Bu'a qabeessummaa seektara barnootaa fooyyessuuf, qulqullina barnootaa mirkaneessuuf gumii tiraansfoormeeshinii barnootaaf biiroo irraa hanga manneen barnootaatti hundeeffameef jiru hojiilee gurguddoo kennamee kanneen akka riifoormii hooggansa gaggeessuu, manneen barnootaa hawwataa taasisuu, barnoota qulqullina qabu kennuu, tiitoraalii barattootaa akka kennamu gochuuf xiyyeeffannoon kennamee kan hojjetamu ta'a. dandeettii barsiisaa cimsuuf ganna kana barsiisaa 100 ol leenjisuutti deemaa jirra. Keessaa'uu bara dhufuu waan addaa bu'uuraan barnoota Oromiyaa keessatti hin jijjiira jennee nu yaadnu rakkoo barreessuuf dubbisuu ijoollee kutaa 3-5 jiran. Tooftan kanaan dura itti deemnee baay'ee jijjiirama nuuf kenne, haa ta'u malee ogeessonni keenya muuxannoo biyya biraatirraa fidannaa biyyarraa ijoolleen akkamitti kutaa 3-5 dhibbatti barreessuu dubbisuu akka danda'an arginee jirra. Amma kitaabni barsiisan ittiin leenji'u mana maxxansaa galee jirra. Leenjii leenjistootaa nama 60f kenninee jirra. Asirratti nama gara 57 leenjifnee bara dhuuf kutaa 3-5 ijoolleen jiran dhibbatti rakkoo barreessuu fi dubbisuu keessaa bilisa goona jennee qabannee jirra jechuudha. Kanaaf kapaasitii barsiisaa hin leenjifna. Sadarkaa lammaffaarrattis barsiisaa gara 20,000 344 olii gosa barnoota adda addaatiin waliigala barsiisaa 100 ol leenjisnee jennee yuunivarsiitii jiru hunda keessatti, kolleejjii qabnu hunda keessatti, manneen barnoota bultii addaa qabnu hunda keessatti leenjiif qophoofnee jirra jechuudha.